Gaaffii gaariidha. Baajaajidha. Maalinni jabaadhu qofa anaaf jajjabina guddaadha. Jabaadhu Oromoo lafan bu'u. Kanaaf hundumtu amma akkuma argitu nuti Oromoodha. Aadaa qabna, safuu beekna. Kanaaf amma kaalcharii aadaa keenyaas waan baay'ee jechuun namni waan baay'ee si barsiisa. Ani qeerroorraa waan baay'een baradhaa sirraa nama hundarraa jechuudha. Isinis narraa barattu. Kanaaf maalinni barumsayyuu anaaf jajjabina guddaadha. Kanaaf ani immoo maalinni abbootiin gadaarraas maanguddoon irraas beektaan aartiif neecharii uumamaaf aartii malee waan an jaaladhu hin jiru. Isaan keessammoo waan baay'eetu jira. Malee saalee afaanas bara darbee walumaan turre miti Ameerikaatti. Biyyaalaas nam beekaa biyyaalaas ammas deemuun barbaade deemuun danda'a garuu Oromiyaadhaaf waan nu hojjechuu barbaaduun jira. Isammoo hojiidhaan ana agarsiisa. Amma fakkeenyaaf Dr. Abiyyi faa Taakkalummaa faa magaala bareechaa jiru garuu naan waamani garuu dandeettii koo ni beeku. Ani bara darbee oggoo Ameerikaan dhaqu magaalaa bareechuuf hin dhaqe. Asiin waamame achi jechuudha. Amma isaan daaqoon faa waamu malee nuun waamani. Ani immoo ilma abbaa gadaati waan abbaa gadaa waan ajaa'ibaa hojjedhe Dr. Abiyyi faas nan agarsiisa. Waan isaan hojjechaa jiran anis asii kan Oromiyaan hojjedha. Andinet Park anis kan Oromiyaan hojjedha. Isayyuu isaan nama baay'ee biyya alaarraa maalirraa isarraa waamanii ani kophaa kootiin waa qeerroodhuma faana waan hojjedhu hin argita. Isayyuu waggaa lama osoo hin ta'in ji'a lamatti jechuudha. Isayyuu akka addunyaatti Oromiyaadhaaf dhaabbachuun barbaada. Kanaaf bakka Oromoon jaaladha Oromiyaadhaaf hin jiraadha malee waan biraan beeku. Gaaffii ati kiyyaa maal gaafachuu barbaadda? Kiyyaa amma weellisaadha. Sirba adda addaa hojjechaa jira amma maalirra jirta mee nutti himi. Amma yeroo ammaa kana anis sirboota adda addaa istiidiyoodhaan nan qaba. Yeroo dhiyootti yoo rabbiin jedhe gurra uummata Oromoo fi uummata addunyaa kamirra jiran uummata kuush hundaan akkan ga'u abdii guddaan qaba. Kanaaf hojii baay'een qaba istiidiyoodhaa siin jechuu barbaadeen. Aartiidhuma irratti anis waan baay'ee hojjechaa akkan jiru si ibsuu barbaada. Mee yaared wanta kanuu jee haare akkam jettan ayyaana miti biyya wanta kanuu jee ayyaana ayyaana qilleeti. Wash galatooma galatooma walaloo tokko isinifan dubbisa mata dureensaa callisuu jedha. galatooma kana walaloo taajuun mee haanaaf bultu jee ture gaaffii kee gaafadhu haan gaafannee ba inni raanfanneen amma asirra deebi'ee baga geessaniin jaa gadaadhaan gaafachuu fedha. Gadaa kaleessa galgala osoo hin taa'utiin sirba ajaa'ibaa tokko arge. Sirbi sunis ka eenyuti ka gadaa Hamdaati. Gadaan hangam takka maaliif ani ofii kootiif wallisaa waan hin ta'eef rakkoo kilippii tokko hojjechuun nama rageessu waan hin beekuuf hangam takka sirakkee hangam takka itti gammadde kanumaan gaafachuu barbaada. Okay. Duraan dursee kilippii kana kophaa koon hojjenne tiimii baay'ee jira. Qabiyyeen kilippichaa hiikaa guddaa san kan fide daayirektara akkuma isin beektan Fiseeyoodha. Isatu kilippii san daayirekti godhe. Mucaa baay'ee cimaadha. Sirboota akka amma Odaa Waardii irratti sirba akka Yoosaan Andu'aalam Kiyyallee isatu daayirekti godha. Mucaa baay'ee enerjii baay'ee bareeda qabu. Isatu kana hojjete ji'a lama sadii waliin dhiphanneetiin hin hojjenne waan san gara maallaqaatiin maallaqa baay'ee itti baase. Akkuma argitan kilippiin suni xiqqoo
onnata hin baay'ata namaati baay'ee qaba dizaayinerii tiya ammoo galateeffachuun barbaada naandi dizaayiner uffata san hunda ka hojjette isiidha tiimiin hojjanne waan ta'eef salphaadha mallaqa gara mallaqaatiin xiqqoon ulfaata san cover gooneerra akkuma ta'e hojjetameera irraanirra garuu tiimiin hojjanne gruupiin hojjanne Alex shubbistoota isaa qindeessuudhaan Minel production wajjin taanee hojjanne irra caalaa immoo ofiisee baay'ee galateeffachuun barbaada isatu dhama'ee hojjete. Fitseeyoda daayirektara cimaadha warreen amma jiran keessa viidiyoo babbareedaa warreen bahan irra guddaa isaatu hojjechaa jira kun immoo daranuu itti fufuu qaba akka viidiyooleen keenya ammaan tana haala ammaan tana jiruun wanni gaggaariin bahu jira miti wanni gaggaariin dhufaatii jira garuu akka Oromoon saba guddaa tehen jechuun abbaa biyyaa akka tehen wanni hedduun Oromoo tana gama viidiyootiin gama waa hundaatiin akkuma booda deebi'ee jiru garuu Oromoon numa tattaafata garuu immoo xiqqishoo viidiyoo kwaaliti irratti namoota kaaniin dorgomuudhaaf xiqqishoo amma viidiyooleen keenya wanni waan jechuu takkaatu jira miti. Yaa san dhugaa dubbachuuf yoo ka dhugaa dubbannu taate silaa gara goolaba irratti dubbannee gaarii ture dhiyeenya kana hagam takka wanniin gaafii tana gadaa gaafadheef anis hojjechaa tumaan jira garuu kan inni hojjechaa jirurra saaliyaa wajjin raayyaa studio faana walloo deemnee turre hangam takka kilippiin akka nama rakku hangam takka isinis akka laffa'aa jirtu saniifin gadaas kana gaafadhe hawaasni immoo waan kan akkamitti beek amma namni yeroo takka takka kaas keessa jiru hundinuu artistoota ani beekna akka itti dalayne hin beeku waan dogongora xiqqaa kilippii sanarratti arkennu wanni ijaaru ammoo hangam takka na caalaa isin ibsuu ni dandeessanii hangam takka akka nama rakku wanni jechuudhaaf kanumaa fi thank you. Ati Yusuf immoo gaafii qaba Saaliyaadhaaf inni raafatamne kunis. Galatoomii Saaliyaa sirboota ammayyaa ishii keessattuu waggoottan darban keessatti hojjette yeroo jalqabaatiif weellistuu dubartii afaan Oromootiin sirboota an jaaladhu sirboota akkasii saniin ammaan boodallee osoo hojjettee natti tola karoora akkamii qabdaa yeroo dheeraa aartii keessa turuu keetii fi muuxannoo biyyoota biraa irraas fudhattee wal qabsiiftee maaltu jira fuulduraaf lammaffaa immoo shubbisa ammayyaa sana osoo dandeettee xiqqoo asitti natti agarsiiftee natti tola galatoomi. Galatoomi gaafii bareedduudha. Akkuma reefu jetti akkaan itti eegaleen qaba sirba yeroon hojjedhu kana immoo moor karaa ammayyaatiin dhufeetiin gama aadaatti ammas achi dabre maaliif akkaataan nu hundi itti hojjechaa baane rakkoo nurra jirtu irratti deebineeti akka gartee namoonni biraa warri bilisummaa keessa ture hojjechuu turetti nuti hojjechaan turre hedduun keenya dadhabnee osoo hin taane sammuu saniin hojjannu hin qabaanne gammachuu fi waan biraa uumuu osoo hin taane rakkoo uummataa irratti focus goonee waan turreef aadaa teenya wanni gabroomneen hedduu afaan aadaa eenyummaa identitii keenyaa fi waan kana ibsu hundaa waan tureef kana akkamitti dabarsine yoo jenne tokkoffaa baasuudhaaf aadaa fakkeessinee aadaa san keessa dhaamsa dabarfannaa wantoota kana ta'eef gamas dhufee jechuudha amma garuu sirboota muraasa amma dalagee fi tokko kabiraa malee akka jirutti albamiin hojjechuu jiru maybe aadaa lama yoo qabaateedha hanga amma tokkumaa keessa jira garuu lama yoo qabaateedha ammayyumaan hojjechuuf deema waan akka seenaa wal qabatee kan hojjedhu singiliin hojjedha akka dokumentari wal qabsisee idduu malee modernii hojjechuufin ammayya aartii keenya as keessa qofa osoo hin taane akka namoonni biraallee nu caqasu fedhiin kan koo jechuudha akka uummanni Afrikaatillee akka isaanii caqasnutti keenya dhaggeeffatuu qaban je'een yaada amma kanaaf waan san fakkaatuun hojjechuutti jira
immoo haa shubbisa duraan dursee bakki kun hin ta'u lammaffaa huccuun tiyya sin taatu gaayoo caccabinaan jette malee guyyaa biraatti garuu kana inni raanfannu guyyaa tokko wanni jechuun keenoo lamu ani immoo gaafiin siif qaba saaliyaan dubartoota nuti qabnu keessa ilmaafu bakka dhiira teenya caaltii yoo jaame jannu yoo akkamitti waa hedduudha hatta yeroo sadarkaa sirbii ati sirbitu sadarkaa ummanni Oromoo irra jiru kan garsiisu sanbiraan immoo ammayyaanis aadaanis haruma hundaanu jirta yeroo ummanni fakkeenyaaf ummata waliif fiduudhaan amma akka ummata kuush ummata walla ummata raayyaa harargee irraa gizee namni buqqee bakka hundaa'uu ni jirta mee akkamitti jechuun kana hundaa'uu yeroo gootu fakkeenyaaf gaafa san biyya ambaafaa turte sa'aan injiru jaama waa hedduutu jira bu'aa bahii hedduutu jira mee akkamii yaadatte yeroo san kunuunti fedhii irratti hundaa wannummaan feete jechuudha yoo fedhii isaa qabaattee waa jaalala waan sanii qabaatte wanni hin taane hin jiru waan immoo